Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattootii fi maatiiwwan Meelbaa HD. Har'a immoo akkuma beekamu viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhufeera jechuudha. Viidiyoo keenyatti osoo hin darbiin dura warri maatii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas illee maatii keenyaaf warri haaraa taatanis akkasumas illee maatii keenya warri turtanis viidiyoo kana hundumti keessa wal duukaa like gochuudhaan jalqaban jira. Gara viidiyootti. Tole osoo aappii kana isin agarsiisin dura faayidaan appilikeeshinii kanaa maal yoonaan jettani appilikeeshiniin kun silkiin keessan baatirii fixee isin rakkisa yeroo baay'ee baatirii baay'ee isin jalaa fixe yoo ta'e seetingoonni garaagaraa jiru akkasumas illee appilikeeshinoonni garaagaraa jiru. Garuu appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaadha dhugaa. Baay'ee ani illee ittiin gargaarama baay'ee isin fayyada abdiin qaba. Baatirii silkii keessanii baay'ee isin qusata jechuudha. Amma appicha banee isin agarsiisa. Akkuma appilikeeshinicha bantanii kana isin gaafatana kana halluu gootu kana booda appilikeeshinicha isinii bana jechuudha. Erga appilikeeshinii isiniin permishinii garaagaraa isin gaafachuu danda'a. Ani yeroo jalqabaaf miti kanan bane kanaafidha. Permishiniin isin gaafatu halluu gootanii dabartu kun akkuma argitanii as bukkeetti maayil dheeraa yoo isin argamate 50% consume save 50% dha. Maachuu isaadha. Persentii 50 fixaa persentii 50 immoo hin qusata jechuudha. Kun immoo kan inni hin taanee fi kan inni fayyadamus kan inni fixas tokko mana jechuudha. Kanaafiyyuu kana maal gochuu dandeessu kun hin qannastu jechuudha. Sababiin isaa konsiimii isaa persentii 33 konsiim naa godhe persentii 66 seef akka inni isinii godhe barbaadan akkas gochuu dandeessu. Akkasuma illee persentii 11 konsiim godhe persentii 88 immoo akka inni seef isinii godhu. Garuu osoo baay'een baay'istan ta'e ariifidha. Sababiin isaa konsiimiin baay'ee xiqqaachuunis hin qabu. Sababiin isaa gaafan konsiimii kana enable filter tuun godheeti hin argamu jechuudha. Silkiin koyyuu natti hin argamu. Garuu 33 faa yoo godhe isin agarsiise tole 33 faa or 34 akkas naannoo kana yoo isin mijatee fi persentii 11 fakkeenyaaf enable filter yoo godhe akkuma argitan hin argamu jechuudha. Kanaafiyyuu disable gootanii persentii 33 garuu akkuma argitan hin argama homaa hin jiru jechuudha. As bukkeetti immoo akkuma argitanii select algorithm pattern filter kan jiru jira. Kun immoo algoritmii isaa jijjiiruu jechuudha. Gaafa save isinii godhu jechuun gaafa fayyadamtanii akkamtu isinitti tola. Akkasii gaafa ta'u immoo naan garuu yeroo baay'ee kan natti tolu anis kan isinii gorsituutti fayyadamtanii kunuunsuma as naannoo kanarratti argitan isa isinii wayyan jira. Enable filter gootu kunoo badaa xiqqoo ishee screen silkii keessanii gurraachessa baatirii moobaayila keessanii baay'ee isiniif qusate jechuudha. Kana malees appilikeeshinii lammaffaa irratti qabadhee isin dhufeesse. Kunis appilikeeshinii baay'ee isin gargaarudha. Baay'ee isin gargaara. Waa'ee appilikeeshinii kana viidiyoo kana duraa irratti hojjedheen ture. Garuu appilikeeshinii kana guutummaa isaa isin hojjedhee viidiyocha ilaaluu dandeessu. Gabaabinaan immoo appilikeeshinii kanaan isin agarsiisa. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa black screen jedhama. Kan isin argattan immoo liinkii isaa description irra godha. Kan appilikeeshinii kana lammanii liinkii isaa description irra isin godha. Akkasumas illee koomentii iddoo jalqabaa irraa argattanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Black screen kana akka bantaniini baay'ee appilikeeshinii speesii xiqqoodha. Speesii inni qabatus baay'ee meegaabaayitii xiqqoodha. Faayidaan isaa garuu faayidaa guddaa qaba. Kana booddee gootu dhiifama. Kana erga gootanii booddee akkuma argitan as bukkeetti permishinii wayii isinii fideera. Kana permiit gootu keessaa baatu. Kana booddee enable black screen kan jiru as bukkee akkuma argitanii off taatee jirti. Kana on gootu akkuma argitanii silkii keessanitti waan akka diimaa wal silkii keessan keersinii godha. Gaafa cufameerus gaafa banameerus silkii haaratti hojjeta jechuudha. Appilikeeshiniin kun maaliif nu gargaara yoo jettan immoo fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun inni amma jalqaba irratti isin agarsiise faayidaa isaa akkuma isin agarsiisedha. Inni kun inni amma appilikeeshinii garaagaraa gaafa fayyadamtan dukkaneessee akka isin agarsiisuudha. Baay'ee dukkaneessa jechuudha. Inni kun inni ammaa kun maaf isin gargaara fakkeenyaaf muuziqaa garaagaraa YouTube irraa ta'uu danda'a. Akkasumas illee moobaayila keessan irraatii viidiyoo isaa qabattanii faarfannichatu cuftanii dhaggeeffachuu barbaaddu garuu silkiin keessan immoo gaafa cufamu faarfannichis wajjin cufamaa yookiin muuziqichis wajjin cufama wanta ta'eef hin ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu akka inni muuziqichi wajjin hin cufamnee fi maal gootu black screen kana akkuma argitanii gaafa isin enable gootanii akkuma argitan as bukkeetti mallattoo furtuu wayii isinii fideera jechuudha. Kana booddee isheematti buutu akkuma argitanii anaasaan jira garuu inni dukkaneesseera baay'ee isin gargaara. As bukkee achi booddee erga yoo keessaa ba'uu barbaadan immoo deebistanii halluu gootu iddoo isaa duriitti deebi'a jechuudha. Gaafa muuziqaa dhaggeeffattanis akkas gochuudhaan akkasitti fayyadamuudhaan
baatirii moobaayila keessanii qusachuu dhaggeeffattu muuziqaa garaagaraa YouTube irraa ta'uu danda'a waan garaagaraa irraa gaafa dhaggeeffattan appilikeeshinii kanatti osoo gargaaramtanii baay'ee baatirii moobaayila keessanii isinii qusatan jedha. Warri baatirii moobaayila keessanii dhumee isin rakkisee appilikeeshinii kana lamman buufachuun dirqama keessanna. Sababiin isaas baay'ee isin fayyadamta ta'eefi kanaafuu diskiripshinii akkasumas koomentii iddoo jalqabaarraa buufadhaan jedha. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture. Warri maatii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabbachuun dagatina. Akkasumas illee viidiyoo kana akka isinitti tole abdiin qaba like gochuun dagatinaan jedha. Yoo hiriyoota kon fayyadattanii yaaddanis share godhaa fi yaada yoo qabaattan koomentiidhaan nu gaafachuun dagatina. Amma viidiyoo sattaanutti nagaatti.